halkan guutuu barbaada dhaqee oolee guyyaa guutuu barbaada oolee poolis xabiyaa hundatti waajjira poolis galbeessaa oolee badde isin piraanki nama amanuu dhabean ayyuu na dhageetta namni sun amanu atillee akka isaa tapha kana keessa gabbaatee waa taatee jiraatti yoo viidiyoo kana kalaaltu taate ayyuu anammas wacii na baasiste ati baddi osoo hin ta'in isin tokko shaaworii fudhatu faaseetiniin uffata ofirraa baasee jireetiniin bilbilumas wakkatti sumiyyaa jedhee lallaaluu isii naannessu jiru sumiyyaa na jala dubbatti deessoo ijoollee nama mursi'ee wanti yeroo jiru achuma dhabe maa turte maa mucaan sun maal taate mana fincaanii turte maal taate ni eegaan jirtu yoo gabbaa balballi ulaan alaa banaa jira wayyaa iddoo ishiin jirtu duruma sitti mii ture baraan sirraafne olii gabbilbilee atillee moo wanti jettee ana gara biraan na fudhatte kaan situ fuudhee badee situ akkas goosii ani waan walii maratanii irratti maal irraa godhaan maal jireenya isa miti bar jireenya namaa keessaa maal godhaan tokko maqaan kiyyee badee silaas maal godhuree ajaa'ibuma akkasii namnummaanu maatii bilbila obboleeyyan bilbila qaama dhaqa amanuu dadhabee amma dhufte eega gabbaa adeeme hin jirtu mucoontu lubbiin jirti lubbuun jirti shakkiidha way karatti waa godhanii ufajjeesa uffannisicha turteeti way waa uffannisitti way waa maaliif uffannistiidha bar maaliif gocha akkana raawwattiidha bar kaayyoon isii maalidha maaltu duuba kan jira amma nama ergeen beekan waatu giraan agaruu diyan nama qabdaati addunyaa guutuu irratti waan akkana kan dhagees argillee beeku namni guyyaa cidha isaa guyyaa akkamii bada namni gaafa wanti baduu danda'a lakkeenya guyyaa cidharratti osoo dhufin osoo argeen baduu ni danda'a namni amma yeroo baay'ee maaltu jira si fakkaate meebii garuu akkatti eegachee sargiin godhamee eeganoonni mana gale veeloo gootee gabbaafatee kabadu awwal marraa yeroo jalqabaatiif argina nama akkana addunyaa irratti dhagamellee beeku argamellee beeku hatta piraankiin argamee beeku waan akkana namoota waan gaafan piraankiin yuutu baraadhumatu yoo gaafan obboleeyyan tetteetimu kanas yaafee moo amma boroo barbaade gabbaatee boruma ulfooftu hin jetti yaadu isi warri tubat namoota amanu dhabe halkan guutuu barbaada dhaqee oolee guyyaa guutuu barbaada oolee poolis xabiyaa hundatti waajjira poolis galbeessaa oolee hin barbaada jiranii wajjin namoota hedduuti bakka isiitti argamtu hundi barbaada oolee namni amanuu dhabe maatis biraas ganda keessallee dhaqee barbaada dhaabadhe hatta amma nama itti godhe nama olii gaffacaase ka barbaadu akka sholloo sodaatuus kenna hayyuun haala kana mana keessaa nu jalaa badde meeshaa na bichisiistee akkuma argitan horii bitee sargii yookaan cidha ana jedhamu godhee horii lama tokko kiristaana kopha bitee sangaa tokko immoo kophatti musliimallee bitee hoolatillee itti dabalee nyaata silaa hin jira godhee sargii gubbarratti viidiyooleen tokko akka carraa ta'etti akka sargii guutuu nu jala wanti rakkina miimooriitiin kaameeraa afurii waraabame sanuu kaameeraa afurii waraabame kanaaf viidiyoo hunda isin gadhiisee jechuudha ka cidhaatu akka argitan jechuudha ammas guyyama amma halkanuma san veeloo fi baafatee bakkuma kan dheetee dhabeen kanaaf viidiyooleen tokko mul'isne hatta meeshaayyuu yeroo inni rarrattabamu nama itti godhee isuusin guyyumaa wajjin fe'amee sargiyyuu manni wal fakkaataa manni wal biraa achumatti waa hunda ofuma danda'ee hojjettootallee maatiilleen akka hin dadhabne kiyyas keessillee akka hin dadhabne bakkuma takkatti dukkaana lama keessa goone sargi haala saniin wacii kan hunda baastee manas gibbii guutuu na kireessitee meeshaalee guutuu itti bibbitetti haala kanaan baddi akkasiisu nuutu ani ammas meeshaaf wacii baasee osoo hin ta'in birriin kama silaa isiifuu kennee aftu sanii ka ittiin godhame kun hunduu jechuudha ani wacii xiqqoo itti dabale jechuudha akkuma beekamu wanti sun hundi bahee ani bar ila pirankii jedhame isarra darbine ammallee gara pirankiitti akkam fudhanne baay'ee idama namaan jirru namni amanuu didan namni nu amana dhaqee gaafannaan pirankii keessa dhootu nan jedhu kana ammas yoo isinillee isin pirankii jechuun waltan saguyyaa sargiisin badde isin pirankii nama amanuu dhabean ayyuu na dhageetta namni sun amanu atillee akka isaa tapha kana keessa gabbaatee waa taatee jiraatti yoo viidiyoo kana kalaaltu taate ayyuu ana ammas wacii na baasiste ati baddi osoo hin ta'in viidiyoo kana ilaaltu har'a boroo sun jedhin dhugaa jirtu namni yoo rakkoo adda addaa qabaatte an duraan jaarallee sin qabu jaarsa sin qabu neerumnes nam tokko harkaan na qabatee beeku nan jetti yoo akka carraa waa balleessitee duraan badii qabaattee sodaattee jiraattee sababa sanaaf gabbaatee maan naan jedha waan kana hunda gochisiisee jaalala kana hunda itti himee maan naan jedha yoo booda kijibduun ta'ee na arge jettee qaanfattee sodaattee mana baddee jiraatte hangar kiyyaan rakkoon qabu kootutti dhugaa jirtu naa hima rakkoon tokko hin jiru atumaan dhugaa naa hima ani ammas kana yaachaa jiru ati lubbuun jirta mucaa wantu fayyamaa qabdi wajjin way qabattee jinni nama swaasti qabattee deemtee qilee wajjin darbiti shakkiya jinni maal qabdi boo ati situ waggaa meeqas wajjin jiraataa ture waggaa kula warga biyyaa bee amala isin kan beetan isin rakkoo akkana jinni akka olii gadu oofani qabdi waan akkasii irratti argeen beeku kana dura waa'ee kee irra deddeebitee akkanatti himtu akkana akkuma beekamu jechuudha
Akka deddeebitee na gaafattu maal malee ani sarara waan darbeen wanta akkasii yaaddee na fuudhi jettee fuudhamtole jettee itti seente waan san hundarra ce'ame maallaqa san hunda baaste sagantaa sana fakkaatu qopheessite kan eenyuuf qophaa'u sagantaan miti shamarri feetee miti dhiirri barbaadeeyyuu intala sanaa fedhee sadarkaa sanatti maallaqa akkana dhangalaasee anammoo waan shakkisiisu waa hedduu na shakkisiise. Yeroo waa'ee cidhaa ta'e ni haasofnu. Mizeen nu barbaachisu jettee dandafee sargina godhamu jettee. Isa shakkaa jira. Mizeen nu barbaachisu jettee. Ammas gaafa mana kireeffannoo yaadatta. Tasgabbaa mana guddaa hin barbaadu gibbii kutaa takkitti haataatu maadabaraa afaan ciisnaa jettee daashiin halkan agartee deemuu qabu qabdi duraan itti adeemtu. Achi buluun barbaadu kan yeroo masaanii sokko dubbachaa ture bar dubbii makii. Ani sargiina goosistee bakka itti agartee deemuu qabdi manni akka itti ba'u hin feene. Dubbii kiyya. Maaliif wajjin birrii isaaniitti irraa yoo masanuu otoo yeroo maallaqa haganaa kafalisiin jedhan san dubbii bakka saniitti otoo dhaabde jechuudha. Otoo bakka sanii dhaabate sadarkaa kanan jettu ture. Eega cidhaaf maallaqni sun hundi bahee mana qabattee ani guyyaa masanuu maal isiniin jedhe irra deddeebiidhaan kilaasiin tokko dhugaa akkas dhugaa maal gaafa isiin jettu natti hin tolle wanti sun. Hedduu nama shakkisiistu. Waa tokko dubbadhu afaan keessa na dhoofti jechaan wanti jechaa turte akkuma isaanis argaa turan atis argaa turte jechuudha. Ani garuu amma isinii haadha warraaf abbaa warraa. Atillee ammoo shakkoo eegalee. Maali? Atillee isii waan isii yaadde kana beektaa wal mormaa turtan yeroo hundaa wal mormatan isinis. Aara baallaan akkas otoo hin taane ati ammallee naa garuu diddati yaadne kan kenna. Atummaan shakkisiisa nanitti. Yeroo hedduu yeroo wajjin waa haasawnu yeroo adarinu yeroo wajjin mari'annu wal loltan isin lamaan jidduutti. Situ iccitii isii waa beekaa. Ati waan akkanaan ta'u ittaan isin haa ta'u maaliif ati jira deemta sin jetti. Amma waan na dhoysitoo jiraate naaf kun amma lubbuu beekamu mucoon tuni waa taasin beeku nama. Si galee? Maal jedhan si fakkaate yoo ammaa kan dandeettu dhaani jennaanii dhiirsi galee niitii dhaanee jedhani. Meebii nuti waanuma walitti dhiyaannuuf waanuma na dhiyaannuuf dubbii silaatii achi jiru san hunda dhiiftee gara kiyya deebi'uun kee beelaa ta'u tole. Ani yoo sii jedhee jireenyi kan kee hin badinii waan kana itti yaadii buusii baasii jechuun kiyya dugungurreen hojjedhe firaankii jalqabaa sanirra waan darbe ani waa'ee intala tanaa hojii guddannee meebii waan hojii guddanneef ollatti waan wal beeknuuf ijoollee ganda tokko waan taaneefi kun hin ta'u jedhee jala dubbachuu mala. Akkuma jaalalli nama godhe hunda akkuma qalbiin nama goote hunda deemanii tasgabbaa'in tiyya yoo badii taate isii wajjin wal mormuun kiyya sun yoo badii ta'e gara biraatti akka nu fudhattu yoo si taasisa ta'e weel rabbiin beeka waan anas keessatti qabu jechuudha. Akka namni nama jaalatu ishii jaaladhee ture wal fuutanii bahee jira maatii kana keessaa dhiiseeraa waan jiru. So ana gara biraatti otoo na fudhatu baattee baay'ee natti tola. Saayidoo. Kanaaf ani maatii kiyya bira fudhatama argachaa hin jiru. Maatiin kiyya kaleessa galgala dhimma kana ati na biraan geesseeti dursa haati kiyya kaastee turte yoo ati bilbiltu jechuudha. Dhagaanii turan beekan dhimma kana isaanis jechuudha. Ati yoo baate yoo maatii kana yoo dhiiste yoo halkan guutuu waan ani hin beekne irratti jechuudha. Otoo beekee waan kana keessaa harka qabaadhee wayii rakkoon qabu hin fudha. Garuu waa tokko wanti nan qabu hin jiru. Obboleessi isii halkan hudhee na keessaa baasuu qabu. Weelani maaliif cinqamaa? Maaliif rakkadhaa? Maaliif ayyoo namnis nu amanatti hin jiru. Yoo viidiyoo kana kalaalu taate irra deebi'ee siima. Namnis nu amanaan jiru. Akka isaa waa ta'uu dandeetta. Atummaa yoo fayyaa qabaatte kootuti naan mareedhu naa himi yoo na wajjin jiraachuun barbaadin nama si ergees rakkoo qabdus naa himi rakkoo hin qabu. Si galee namni guyyaa jedhe isaatiin bahu yeroo jalqabaatiif addunyaa gubbarratti argeen beeku. Guyyaa jedhe isaatiin halkan mana galee veeloo baafatee waan qamachiin bahee badu hin agarreen. Anammas kana yaachise wacii bahee sargii bahee yeroo gubateef osoo hin ta'e wacii bahee fi sargii akkana godhamee xaarii kennu osoo hin ta'e atummaan lubbuun jirtaadha. Waan ati lubbuun jiraachuu kan kee qofa naa himi as beeti. Warri asirraa galee gara na nyaataan ijoolleen asirraa galtee gara na nyaatti dhugaa rabbii. Baay'ee gara na nyaatu. Wallahi. Jireenyi ijoollee. Wallahi billahi ni maraata. Ijoollee meeqan maraataa jira ijoolleen biyya namaatti galte. Maal jechuudha? Namni maraataa magaalaan galee. Ndee rakkoodhaa bar muniira namni akkuma otoo hin ta'e jedhee ibidda kana fuudhee qixxaata ibidda bobeessee jedhee ibidda afuufee kun qoraan beekuun bishaan bu'e maal taate? Amma milishaa tokko beektaa hiriyaa wal godhannee amma kalee ganama irraa garraa fuulatti guruu eegale waan takka san goone. Namatti natti fuula guure milishaan nagaa kadhama chiroo nyaannu. Anuma jijjiirameesi. Amma biyya tana yoo rabbi gasi buuse maal agarta beektaa? Asumatti tokko wallahi billahi makiinaa Lexus Prado Rivo ofa fooqii qaba as keessa bira dhaabbatu qorqorroo bututa tokko akkanas baatu asumatti laal karabaattaa kana zach itti gatee garaa kan dhiibee deema
Tokko asumatti goggogee laala surree tana gamalee madaabalan deema. Tokko firiijii kana malee fataadee deema. Tokko himatti maraatadha. Laal espriis waan wayiin jiraame waliin ganna qabu tokko. Mushakkala jechuudha. Mushakkala wayii bakka si cufa akkanumatti. Kun asumatti laal mandii kana osoo nyaata ruuza kana. Kun dhufee si kadhata haibatti. Kun hima shoo nyaata. Kun shoo san dhabee karaa gubbaraata. Kun daa'ima qabatee deema. Kun maaliite. Kun makina deema. Kun kiraanchiin lafa kana rakkate. Maal jetta nama gangalchuudha gangalatu. Lafa kanarra. Dandee dhaabbattee hin ta'e. Waa meeqa agarta. Ammaati. Biyya tana keessa biyya Saudi Arabiyaa tana amma takka biyya Afrikaa takka jabbuutumaa osoo maalummaa waa taatu. Namni yoo dhabee nyaata garaa hin yaadan. Laal biyya Itoophiyaan ta'in namni yoo dhabee waan biraatii nyaata garaa namni yaadu hin jiru. Bikka beekte nyaata. Sawa lalaa waliin bakka kanarratti. Itoophiyaa ammoo nyaataan siyaachisa. Itoophiyaa tana keessa nyaataan siyaachisa. Rakkoon guddaan nyaatu maa gosa nyaata. Rakkoon guddaan kana nyaata. Nyaata. Duuba biyya ilmi namaa nyaata garaa itti yaadu tana.